dubartoota irraa warra tifkaman jedhe ilaali. Warra tifkaman jechuun kan of eeggatte jechuudha kan hin tuqamne jechuudha. Laal sirriitti yaaltanakkaach. Ati jaalalleetti goodaa irraa tola fudhee gala kan jette sana osoo hin taane yaaltanakkaach yoo jechuun dubartii eegamte taate kan eegamtu taate jedhe. Hayyetti fufi seera rabbi kan guuttatan hayye. Okay. Heera rabbiin isin irratti murteesse qabadha. Hayye. Heerri rabbiin irratti murteesse kami jennaani dubartiin kaadhaan fuuchuu boqonnaa furachuma lakkoofsa meeqarratti nutti hime lakkoofsa 2 3 4 irratti nutti hime jira jechuudha. Dubartii tokko wa'aatu nisaa saduqaatihinna nihla jedhee rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubartii tokkoo fi mahrii ishii kennaa fedhe seera jalqaba nuu kaa'ee jira rabbiin subhaanahu wa ta'ala seera kan seera maali seera ittiin fuunuun jechuudha. Seera rabbiitiin kan jedhu seera ittiin mahrii kennanii fi ittiin fuudhan ayyetti fufi. Warra kanneen ala jiran of tiksaa sagaagalummaa irraa fagaataa taatanii qabeenya keessaniin barbaaduun isiniif eeyyamameera. Ayyee dhaggeeffadhaa asitti qo'e. Maalirraa kan fagoo taate sagaagalummaarraa kan fagoo taate. Kan sagaagalle dubartiin sagaagalle kan sagaagalirraa of eegdu jechaa jira. Dubartii sagaagaltu itti siquun dhorkaadha. Akka islaamummaatti bakka biraa keessatti illee dubbatee jira rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kanaafuu kan hin sagaagalle kan taate jedhe kan irraa of eeggatte sagaagalummaarra. Qabeenya keessan hin barbaadadhaa jechuun immoo innaa dubartii tola kiisii duwwaa hudduu duwwaa fiigaa dhaqxeetti dubartiin fudhattee surree kee urgufataa deemtaare. Surree duwwaa urgufataa deemu namni qabeenya yoo qabaatte qabeenya keetiin jaartii fuuchuu dhaqxa malee hinde dhiirri meeqa fuuchuu dadhabee kan ta'aa jiru har'a qabeenya na beetu malee maal dhabeetu. Wallahi nama ajaa'ibaaf. Dhiirri meeqa fuudha malee kanaaf har'a waan ittiin fuudhu birrii dhabeetu bar. Innaa qabeenya keessanii jechuun qabeenya qabaatte malee dubartii fuuchuu dubartuu sitti muftuu hin qabaanne. Jaalladhanii maal keessi jaallatti dubartiin amma dubartii birrii qabdu taate kasi jaallatti tokko hin jirtu ushat no fikiris ka maqabar zero no ushat no hin jiru. Fikir irratti birriin hin jiru taanaan si dhiittee baati. Tole yookiin as keessa mormarraa achirras kan biraa laalaa oolti jechuudha. Birriin qabdu taanaan fikir alleetti akkam fuudhee dhugaa rabbi. Si mana si keessa qajeelte jechuudha. Si galee waan nyaattu dhugduun qabdu taanaan maal fikir minti laalande fikirii isa kamiin fuuta si nyaattee jiraatti moo birriin qabdu taanaan maal nyaachista hattee nyaachiftaare hannamoon hunayya musliimaan በፍቅር ነው asii jaallachaan hattee fidda morma dhooftee jeestee fidda moo birrii keetiin jechuun yoo birrii qabaatte nikaa kan ittiiniitu birrii keetiin warqii kan itti bittu birrii keetiin jaartii kee kan bareechitu waan garaa garaa geexaa geexee ittiin bittu birrii keetiin kan isheen ittiin si babbareeddu birrii keetiin si galee uffannaa isheen si uffattu birrii keetiin algaan isheen irra raftu birrii keetiin bittaa si galee ዝም ብሎ akkasumatti fiddeerma ምን ilaale በእናታችሁ ብሪ keetiin barbaadde birrii keetiin jechuun itti biti itti uffisi nikaa kenniif kan hunda godhadhu sargis diggisiti kanaaf barachisi kee gara fuulduraatti ko si galee yoo dandeenya inni ifta jechuudha hayye itti fufi slagaafin kanuma itti fufi garuu Okay. Gariyyuu mucichi gaafa dubbisu keessaa kutin anti fakkaata. Isaan irraa warra qunnamtii saalaa waliin raawwachuun ittiin qananiitan mahriiwwan isaanii haala dirqama ta'een isaanii kenna. Kunoo dhageessanii namoota ittiin wal qunnamtii raawwatuuf jettan maal kennituuf mahrii kennitu. Mahrii jechuun xilooshii jechuudha. Mucaanuun beeku malee xilooshii malee waliin fuudhani kunis akka beeku peentiin tola ol fuuchuu jammarti anduratti xilooshiin beeka warri ortodoksii xilooshiidha. Xilooshii aan fuudhan kan beeku iyyuu biyyatti aadaatti xilooshii kenni minaamin jedhu waan isaa indaa jolmaa qonna yaadadha. Toleessa akka bareen beeku inni kun malee. Agartanii otoon kennin niqaadhaaf wanni tola fuudhamu hin jiru. Yoo keessan tola fuudhamu ta'e hin beeknu keenya tolli hin jiru siin jechuudha. Hayya itti ofii dubbisiif haa dhumu. Waan erga mahriin murtaa'e booda ittiin wal jaalattanii keessa badiin isin irra hin jiru. Dhugumatti rabbiin beekaa ogeessa ta'eera. Mahrii waan walii kennitanii wal jaallattan mahrii ammana sii kenname tole jettee mahrii fudhatte sanaan waan jaallattanii wal fuutan keessa birrii tokko haa ta'u isheen waan barbaadde haa ta'u birrii kee jechuun birrii tokko haa ta'u birrii lama haa ta'u 100 haa ta'u 1000 haa ta'u miliyoona haa ta'u lamaan keessan
miliyoona naa kenniteenna miliyoona kennitee fi jennaan birrii hin qabdu taane kudhaniin ishee walii galteenna maarii koo yookiin kan nikaa koo birrii ma kudhanuu naa kennisin jetteenna birriyyuu miti hoodhu quraanuma kanaan na fuudhi jetteennan suwaakiidhaan nufutte waan isin walii galtan maarii haa ta'u malee waan walii galtan irratti immoo maaltu hin jiru waan takka badiin isin irra hin jiru bakka walii galteetti isheen ishii jetteetti humnaan hin fuune toleen si fuudhan jenneeni birrii kudhan sii kana dhibba sii kana miliyoona sii kana miliyoona kudhan hin jenneeni waan marratti walii galtan waan humni keessan dandeenii waan qabdaniin wal fuudhaa jedhe quraanni maal balleesse inna minum wantumti namatti wanti jedhu tokko hin jiru dubartii birriidhaan hin barbaaddadha dhaqiiqa akkaati tola fiddee dhuftu agarra amma dubartii akka tola fiddu Aite dubartiin ma fidu taaksii birrii bas barbaachisa taaksiidhaan. Astagfirullah rabbina dhiisee ani kolfu jira dingata harkaa beeshee nama. Ka dingata kofaltanii ajirii qaba. Ila ustaaz waan tokko isiniidhaama rabbi isinirraa jaalatu. Yoo waan akkanaa kana fidan jarri shubhaa namatti darbanii fakkeenya waan hin taane aadaa islaama keessa akka jechuun jira jechuuf deemu malee rakkoo isaaniillee beekuudha qabdu. Tokko arabiin dubbisan, lama hin barreessan, sadi hin dubbatan. Kitaabaa gana irraa fageenya qaban kana ayatoota isa keessa jiru beekurraa hagana ka fagaatan islaamni kun kaayoo ufii irraa fudhatu qaba. Muuraana isaaniitu fassara akkama isin fassartan kana ka jedhu beekuu qaban jecha. Kanaaf rabbi isinirraa jaalatu. Kun dirqama inshallah. Ibsa godhaa deemuu keessa dhamma keessa. Bakka tafsira barbaachisutti dirqama tafsira banuun barbaachisaadha. Amma wanti nu barbaachisa hin jirre neeti malee. Lafa keettanii lamma keessattuu maal himeef laala. Wal muusanaatu isaanan eegamoo ta'e maalirraa zimmuutirraa kan sagaagalummarraa kan fagaatan bichaa filadhaa jedhee jalqabuu quraana osoo jiru nama beeynetti guruppiin kumatu ay jira jecha kanumti quraanni aanni kun hanqasiin kun 24 jalqabee maal jedhe wal muusanaatu tiifamtuu jedhe. Kan awwala dhiiratti hin dhaqin garlii dhugaa kan jedhamte san isii sana barbaadadha minan nisaa dubartiirra haa jedha rabbiin garte mee kun bichaan gaya wa uhilla lakum ma wara azalikum achiin booda an tabtagu bi amwalikum musin sirri afassartan an immoo maali fi ijoo keessatti isa waraante tami musinii natiifamtu kan taate zimmutirra sagaagalummarra kan taate sana akkana quraanni gaqqabu isaan tichiti godhanii amma achis tafsira gootan malee biran tarinaa bichaa dubbachuuf malee ikon isin goota nagaanii koolitti dubbatan rabbi isinirraa jaalatutti fufa. Jazakumullahu khairan inshallah. Mee beezaa kana gaafadha isin harkaa milikuun barbaada. Beezaa jirtaa mee? Dubbii afaanis gaafadha beeza mee na dubbisal tokko qoyaa moo al tokko. Assalamu alaikum. Wa alaik. Si dhiirri keessan tola isin fuudhaa isinii? Maal jechuun? Jechuun tola fuuna malee nuti birriidhaan fuunuun jennaanii gara nu gabbaa ture. Dingata yoo seera haaraa beete dheetaniini. Abbaa manaa kee tola yoo birriidhaan inni dhufne tola deemtaa feete. Beeza. Injirtuu beeza. Hima ustaaz Faraan inni sagaagalummaa islaamummaa irratti kan jirre injiraaf ka dhufu inni nu anuu san dalaga ka jedhu isin kofalchiisu immoo ko anuu sanan dalaga de tola yaalo inni qaamtu fakkachiisin alaabba anu tu kafalin maatiidha wal dubbatee alumaa wal furannee gallaadhe ofiiyyuu kan isa dalagu waan badaa balaaleffatuu dhufe dhumaa ka yabaasaa inda'uun gaabichaa nuun unosaa tola dalagna jedha dhufe Beeza mee dubbadhu gaafeeyyee gaafii biraasi gaafadha. Hayya si ata mandiin kee peenteer moo ortodoksiidha beeza? Alo, peenteedha. Peenteedha? Islaamummaa maa fudhachuu didde? Maal fudhannee? Jaljalaatii ma fudhatanii? Ay, wanti nu banne jiramoonni siin galeen jira barattee wanti siin galee jiraachuu kooti. Nee. Maal fa'a? Hundumtu wanti naaf galeen jiru.
Sana keessaa mee tokko lama waan siin galle. Dubbadhu mee takka siin dubbadhee beeku ronda seentee footoo kaatee deemta. Cufattee. Ishi ammoo dubbadhu naman galchinaan shaala jaruma kana fixeen badaantu ganama dawaama qaba. Manuma sa'aatii tokko faatiif hin seenan ammoo dubbadhu. Nagaadha bulisa. Nagaa fayyaa keete. Jira kunoo gaaffii wayiin qabaajuun dhufe. Suuraat al-Maariyaam ayyaata 68 kaasee. Ayyee sagalee kee xiqqoo ishee ol fuudhee. Musliimni dhuma baraatti abidda gaannamii akka taa'u beektaa jedhe. Hin beeku mee natti agarsiisi mee baasite. Dubbisi mee baasii naa dubbisi idinuu naa baasii sila baasaa olte nimni naa baasii. Maafi makeen baaftu sagalee kee ol kaasite. Jechuun ittiin naasaa raayyoon xiqqoo. Ayyee ibnu baasiif. Hin jirtaa? Ayyee mee nu garsiisi musliima kan jedhu. 68 kaasee naa dubbisi. Amma 73 naa dubbisi. Suuraa meeqa jette torba jette miti? 19. Ayyee dubbisitti nu himi kunoo. Si dura jira. Maariyaam jechuudha. Suuraat al-Maariyaam. Tokko dubbisi kunis fuuldura qabee jira. 19 hin baafne? Gooftaa keetiin kakan. Ayyee. Dhugumatti isaanii fi sheexanoota walitti qabneeti. Ergasii moggaa jahannamitti jilbeenfattootaa filnee. Isaaniif seexana jechuun eenyu? Turka ganaan dubbisa. Jechuun jala jalaan nu ibsaa deeme. Isaaniif seexana walitti qabnee kan jedhu eenyuuf eenyu? Kun turka walitti qabeeman si ibsa. Walitti qabeeman si ibsa. Danda'amu. Lakki tokko tokkoon keessa isaa dhiifama ishee tokko tokkoon nu dubbisti nuuf haa galu walitti qabamee namatti ibsamu hin jiru. Lakki ati naa ibsi tokko tokkoon ati naa ibsi moo hunda isaa walitti qabee si ibsa jeneraali. Ani bakkuma musliimoota jedhu qofan agarsiisa kaanaa nu si ibsa rakkoon hin jiru. Haa ta'u lakkoofsa 69 naa qabe ibinu. Ibinu lakkoofsa 69 sirriitti naaf ofirraa buti. Isa booda garee hundaa irraa isaan rahama irratti jallinatti. Ustaaz 66 irraa jalqabu achirraa jalqaba walitti qissaan isa kana deebii isaaf haa ta'u odoo nama inni hin gaafanne kitaabumti 66 irraa jalqabe. 66 irraa. Inni dubbisu nuti ibsinaaf rakkoon hin jiru inni bakka barbaade dubbisu nuti ibsaaf isan. Maaleesh. Nabaasaa ka Suuraat al-Maariyaam ayyaata 68. Ustaaz baasuu dandeessu sin kaameeraa achi naannessu deemi. Ani baaseera tafsiricha harkaa qaba. Viidiyoo achi qabamee. Ifatu hin jirre silaa isin mul'isa ifaan nu biraa hin jiru gartee kan jiru amma maal godhaas haa dubbisu. Haa dubbisuufi ani quraanicha haa dubbisuufi tak godhee haa xumuruufi dafee daqiiqaa takkatti. Ayyee tak godha. Ayyee tak a'uudhu billaahi mina shaytaani rajiim walaa yadkuru linsaanu ilmi namaa sila maaliif hin gorfamne ilmi namaa laal wayaquulu linsaanu ilmi namaa ni jedha adaa maamittu adaa ganaa du'eetan lasoofa kura jo'ayyaa ganaa allaan na kaasa didaa namootaati amma asitti naasiin rabbi asitti dubbate didoota awal ويقول الإنسان ilmi namaa ni jedha aidaa mi'amittu sila du'eetan lasoo fokura jo'ayyaa ganaa jiraa ta'ee kaafama jedhee didaa jira awwala askuru sila inni hin gorfamu annaa kalaqnaa isa humnee irrachaa min qablu asiin duratti walam yakushee awwaan duraa homa tokko zeeroo kan ture kuni isa zeeroo irraa ammootu ajjeefnee kaafnu akkamitti nu hin laafa jechuun isaa galuu dida ilmi namaa kun fawarabbika eeganaa gartee gooftaa keetitti kadhadhe yaa Muhammadi ulanaa shurannahum isaan nan san kaafna isaan nan kam kan du'ee rabbiin ani
du'eera Allahan nan kaasu jedhu sanii fi akkuma san shayxaanota illee jara lamaan kaafna kan dubbatamaa jiru asirratti namoota Allah yoo duune nun kaafnu jedhuu fi shayxaanota akka jedhaa jedheen sanii walirratti han kaasaa jedhe tumma lanu dira nu eeganaa jara sanan finna eessa namoota Allah na kaasu jedhee amanuu dide sanii fi eeganaa shayxaanota jahannamin bira finna jilbiiffachiifnee jedha warri amane kana keessan oolu maaliif warra isa amane rabbiin jannata eeganaa innal ladina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula waan jedheen ثم لننزعن يدسين كافنا عن كل شيعة أمة مرة أشد على ور رحمن الرت إيجان أجرته جلته ثم لنال عالم إيجان نتبيك من الذين هم أولى بها سنيا جانا من قالون كان أكملوا نتو اتبيك وروت نديدا سنجر وإن منكم سن الرانتان يا شيطان في يا ناسي الله يودو دو إن أنكاسو جتن سنيو إسن جانا من ردف تملي جد وما جرى لماني كانوا قفدوا بتشاجر وانت إيفي وإن منكم سن ranta uta'e isin jechu namoonni warroonni Allah yoo duure nun kaasu jettan sunii fi kan lakkoofsa 66 irratti dubbatamtanii fi shayxaantonni eeganaa jahannamiin dhuftan malee hin haftan illaa waaridua isinirra dhuftan malee kaana alaa rabbika rabbii keetirratti sun ta'e Muhammad jira ahat maqdiyya murtii dirqama bakkuma san faallaa sadiitti warri muumintootaa hoo eeganaa garteetiin laa yasma'uuna hasiisaa jedhamoo suuraa anbiyaa keessatti innal ladina isaanan sabaqat lahum minna lusra أولئك عنها مبعدون إساننا الله ملي واقن بران جرو جدني نبي محمد إرجما ربي تو يسوع أكما سال إسلام ما وجاتوري أجا آدم إنبا عمر تو مسلم جدان سودي إيجانا سبقت من نلوسنا أولئك عنها مبعدون إبدجان نمر رافعه فمود أجد إغرته إيجانا إغرته لا يسمعون أسيسا شوكوك سايسيتو إنون أجا أنجد إغرته بكجان نملفود أبو ديسيتي وربي تعمل جيتشا وهم في مشتام أنفسهم خالدون ورسوان إغرته نفسه لساني وان جالت جنة كيسات تأجر جتشا لا يحزنهم أيضا لم يبدبر رفوجة ور ربي تأمني لا يحزنهم الفزع الأكبر قرتي ناسون قدان سنسسان برانجيت تجد أكور ركوان جارنا من كيسات درب منسان لا قفز جاتمي جار راق جاتمي سديت تأنسان كمو من توتا بكا كان يون جانجد سورة أنبياء صفا قصي مجرد شارت كان هند دب فتة ديبي جايا أرغت لمي كوني ولي لالكسو شيطان في ور شيطان جرى ديبي بيتشانتو Moreira Gafi berapa batu fiti if you have to another question you can ask Takon jiru galatoma ustazi Ulfada jazakumullahu khairan barakallahu fikum Ustaz Farhan Gamad Rabbi dunia akhiraa si hagam machiisu gadii kee jammara jarri akka ogeeyyan gubbaa fi jala beektu ayyi keessa jirtun beektu dhugaadha jedhiin lamuu hin deebitaa koottuun nyaattaa jedhiin kan muuminaa qofaa ta'ee Allahan dubbate laa yasma suuraa anbiyaa isafaa macarrashaa irratti laa yasma'uun ashiisaa shokoksaa jahannamuun dhagayan jedha warra kun warra rabbi ta'ee fi baala waan ufii idaa ufii rabbi didanii idaa ufii qaxxaaban nutti as harkisanii qara rabbi nuu dide auzu billah giddi nu waliin qaxxaamaa jetti maal wallee jirin wallah gara itti abannee aata adda nuu kaa'e dalladiina amanu wa amilu saalihaati warri rabbi itti abannee toltuu dalage jannatal firdawsi isaaniif nuzula jee rabbiin maa safara ofiitti nu harkisa warri kun maal abboo balaan akkanaa rabbi jalaa nu baase iyyachuu qabna bar saduu ibidda jahannami achi nu harkifte yaa rabbi nu didi barakallahu fiikum ulfaadha galatoma nimba ganama dawaman seena dheeni Ayyero tokko muraama sinii kennaa fi isin ziyaara inshallah anillee biisuma agartanii boqonnaa qabu guutuu gani boqonnaa keenya akkasuttu seentan tokko seekan guyyaa kam isinitti tola barnaamija godhadha akkanumaan baraarii dhufuu dhiiseeti guyyaa kam haa dhufu wallahi giddiin isin harkisaa jirti ani isiniif u'uu jedhaa jira ummata ijjala jiru wajjin giddiin nu alaa gubadhaa jetti maaloo maa gubadda rabbi nu haa didu abbo wallahi alazim maal ummanni booyaa bula ture wal gargaarree iyyine tuuta ayaata keechan laga keechan keessa gadun harkisinaa odoon jedhini haguu dhumnee oolle
والله العظيم ربي الواتك يوم يوم سنين مجتا. Ani inshallah ani guyyaa jimaata malee seenuun hin mijatu. Akkuma tasaa yoon dhufe akkatti seene malee. جماعة ساعة Jimaata inshallah asriifaa booda magriya booda nan jira sirriitti inshallah. أكا إثيوبيات Eh إن شاء الله أنا يرو سيرون كبا يرو أكنا كنا براري روكيتي تقدي سا يرو سنا مالي زمجر إلا سينو يرو بين وامباتة بيجي وسو كنا تيال كديبو يا رب بيفسلانو إبدا يسادي في دوبة تميت الوارق في تكرو في تندوبة إنشان في دوبة جدين دوما نونجتي مال جتشولا كني ربي نوما وفي تشلف تنونجي أبر آيات سنيكين آيات كيتشان تنكراتا نكارو في سجلا ديبو إدني نونجتا ربي نونو كمتا مال جتشولا بو masih agak lu after karo fit nu ko eddi bar fit wallahi de. wallahi inde ya rabbi nudi Angkol. astaghfirullah umra faji ke sanu after fi dawo ke teche do fulan gara silali warra mo eddi wali nu fitu eddi Jazakumullahu khairan wallahi ani dirqaman kol fujira wallahi na kol istani male. أيه شكرا جزيلا السلام عليكم نجا جرانا اسمرت وري أجل جرتم بارك الله فيكم ربي الرحمة كبيسة أتي أبشا أتي إنو أتي فرنجين جدو نموما الله ملي واقد برا إنجرو جد ربي تأمني وسوندو إندورا ربي جنة كنافي كدي دي بدت تقوبا يد مسلم يسوس جالتا غبريل جالتا دنجل مريم جالتا غرو أكما غرتي غبريليس مريميس دنجل مريميس ربي بولت سني تقوبا يسوس ربي بوله غوفتا جر بولت فالله سني ولين بولودان إيغانا جنة ولين هادالو جد أكما يسوس يد فانا كو جلا ديما فانتيسا إيغانا غرتي ماركو ستوكو صدو ميشان الرتي ودن بدر بداي دا إزام صلى يا جد ورخنا وربلت ربي بي صلاة وكما يسوس ربي صلاة يا غدا واقني كي يكوب أما إسا واقع جد ديفني أربا كان النار بالا دي تصومي ملسي ربي بلو إسا سيلا سبمان جا مسجنا لو دعائي قد ملسي أقواق أتو إسا سيغدا بدر بداي دا إزام صلى صلاتين ملسي واقع أتو إسا أفهم بيچانين جنة Naga Ambula, thank you very much. Our program is enough for today. Our brothers and the sisters in this TikTok studio for our professor Ustaz Farhan. Happy night for all. Wassalamu ala man ittaba al-huda. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تمرير أستاذ. بارك الله فيكم جزاكم الله خير الألفات دجلتوما. إن شاء الله عندك سنوا جماعة جلتوما بيزات مو. Yeroo hunda footoo kakkaatee kakkaatee wanti hin jedhineeti innaa dhufte yookiin gaafadhu yookaan nu barsiisi tole. Yes. Ageerre yeroo baay'ee na bira seentan dubbattu. Aizee barsiistan inumaan dhufa immoo marfeessee marfee namatti gadhiistan inumaan ta'eema. Akkoo gaaffiis gaafadhu waan siin galleenus si gaafanna xiqqoo ihe. Malee sanuu arbeeffaan wanti ettee naannoo wal si bubbutaa jira mootibeetaa warra kaan irraa adda si godhe. Yoo wanna jette dheeti inshallah waa gaafachuu irraa dubattiin jedhiini. Ishi. Isin gaafadha galatuma nagaan bulaa. Ayye nagaan bulaa ayye inshallah bor walitti deebina. Ayye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessanuu.